qabsoo kan godhan dhugumatti gaa qabsoo sabaatirraa kan hirmaachaa turan dhiira qofa osoo hin ta'in dubartoonni Oromooniif beekamanii jira. Kanumaafuu dubartoonni beekaa kan qabsoorra wareegamanii fi ammallee akka qabsaawaa jiran waan beekamaadha. Aadaa ta'e sirni cunqursaan akka amantii fi cunqursaan adda addaa uummata keenya irratti ukkaamsaa akkuma bittetti dubartii akka dhiiraa gadiitti
dubartiin nama